amma garuu seedotti waa tokko himuu barbaada. Wanti baay'een obsana fixachiisuu danda'a. Wanti baay'een obsana fixachiisuu danda'a. Wanti baay'een na aarsuu danda'a. Wanti akka ayyaantu cunqurfamuu ayyaantu nageenya dhabuu ayyaantu boo'uu ayyaantu naman kalis jaaladhu waan taateef ayyaantuudhaaf kunuunsatu malaaf. Listen me. Seedoo dhagaye. Ayyaantuudhaaf kunuunsatu malaaf. Wanti akka kanaa mataan dhukkubsu iccitii keessan akka baasu na goosisu tokko hin jiru. Kana raafee jechuudha. Ayyaantuudhaaf kabajan mala. Manni abbaa turaa kamii kan turaan ijaarratee kan abbaa duraa ta'ee kan duraas jaalatee kana sirbituu biyya kootu sirba ture. Manni abbaa turaa kamii kan turaan ijaarratee kan abbaa duraa ta'ee kan duraas jaalatee ayyaantu gorsi kun siifidha. Inni dhageessa watee gorsi kun siifidha. Viidiyoo isa kaleessaa agartanii miti. Sanii ol waan barbaadan viidiyoo isin barbaadan ni baasuu hin danda'an. Viidiyoo kaleessaa nuti gaafa sagantaa garaagaraa irratti wajjin turre maal kun viidiyoo salphaadha. Viidiyoo kanaa gurguddaa si baasuu danda'a. Garuu akka nama hiriyaa gaarii gaafa ishii yaadu gaarummaa ishii gaafa yaadu jireenya wajjin dabarsine gaafa yaadu oolmaa ishii gaafa yaadu waan sana hunda gochuu hin turre. Ani kaleessa aaree waa baay'ee dubbadheera waa baay'ee dubbadhee sabiratti immoo viidiyoo baaseera. I'm so sorry. Kuni sodaa miti. Sodaadhee miti. Seedoo sodaadhee miti. Yookaan immoo qaama sodaadhuun qabu. Qaama sodaadhu qabaadhee osoo hin taane kabaja ayyaantiif kabaja hiriyaa kootiif. Maaliif tomorrow is uncertain waan uumamu hin beeku boru waan haphii ta'u hin beeku waan ta'eef obsuu wayya jedheen obsee. Naannoo hullu yaa waaq maali iyyi kun hundi maali jaalalleen ayyuu dhufee jaalalleen intalli amma kana hunda feemasi turte moo ayyuun ko amma kana hunda feemasi turte moo waan dinqii fuulli tiiktaakii fuulli feesbuukii instaagiraam yuutuub sooshaal miidiyaan tokko namni bara ayyaantun amma kana feemasi turte haati manaan koo amma kana feemasi turte. Oh my god. Eessa naqee ani garuu amma kana hunda eessa naqee sorry amma waan biraa dubbachuun barbaadu. Iccitii ishee biraa baasuun barbaadu. Viidiyoon kaleessatiyyuu viidiyoon kaleessa posti godhe deebisa haqeera. Ayyaantuun kophaa naan lolteetti nan jaaladha. Nama ishii jaaladhu waan ta'eef wanti ishiin jette nan dhagaa. Kan bilbila naa bilbiltee hin beekne bilbiltee baay'ee lolteetti baay'ee mufatteetti. Iccitii kophaastee jiraanis jireenya ishee deeguun barbaanne miira keessa galee nama sifaana waan gaarii adeemsa gaarii hiriyummaa gaarii jaalala gaarii wajjin dabarsite sooshaal miidiyaatti baasuun baay'ee ulfaataadha. Gochuun irraan turreenis miira keessa galeeni. Seedoo faana maal akka isaatti amma argaara barane sinin jedheera kaan ani dura sinin jedheera jireenyi koo baay'ee crowded waan ta'edha. Iddoon oolmaa hojii kooti baay'ee crowded waan ta'edha. Sa'aatiin itti galee sooshaal miidiyaa fayyadamuu hagas maran qabu ture. Gorsi kun siifidha. Ayyaantu ani siif iddoo guddaan qabaa akkuma kaleessa sin jaaladha. Amma waa baay'ee yoo nubbadhe sooshaal miidiyaadha. By the way sooshaal miidiyaadhaan waan akkanaatiin gara kanatti dhufuu tasuma barbaadne. Sooshaal miidiyaa irratti waan akkasiitiin nan dhufa jedhee guyyaa tokko expect godhee hin beeku. Waan akkasiitiin sooshaal miidiyaatti jireenya koo naaf fidee expect godhee hin beeku. I'm so sorry. Baay'een gadda. Dachoo entertainment jedhee gaafa hin banu tiktaakii kubbaa irratti akkuma nama feemasii kamii tiktaakii mataa koo danda'een qaba. Content creator nañ. Contentii mataa koo danda'een qaba. Followers 200,000 qaba. Wantumti anaan na rakkisee gara YouTube kanatti waan akkasitti na fidee yaadee tokko illee hin jiru. Gaafa dura gara sooshaal miidiyaa kanatti dhufus contentii TikTokii gubbaa jiru gara YouTube fideen itti hojjedha jedhee malee laayifii koo as gubbaatti nan arge jedhee tasuma
laayifii koo entertain godhee gara yuutuubitti fidee tasuma yaadee beeku garuu immoo wanta akkasii haapin ta'eera. Abbaan manaa abbaan manaa ayyaantuu dhufeera abbaan manaa ayyaantuu dhufee abbaan manaa ani sooshaal miidiyaa amma kana fayyadamte ayyaantuun koo sooshaal miidiyaa amma kana fayyadamte amma kana feemasiidha. Instaagiraamii namni bar viidiyoo tiktaakii gubbaa guute yuutuubii gubbaa feesbuukii gubbaa amma immoo naa kaafte yoo ta'e al tokko bilbileen waan ishii faana haasa'uun isinitti agarsiisa dhaggeeffadhaa. Al tokko nan bilbilaa fi waan ishiin jettuu fi maal ishee akka ishiin jettu wajjumaan dhageenya. Soba barbaachisu afaan itti dhageenya bilbila nan bilbilaa fi amma almost naannoo halkan sa'aatii 4 fi walakkaadha naa kaaste yoo ta'e ilaala. Bilbila kaasuun itti ulfaata? Bilbila kaasteen afaan haasa'uun itti ulfaata? Bilbila naa kaasuu hin dandeenye na amanaa guyyaa tokko teechisee humnaanis ta'u tolaanis ta'u lolaanis teechisee iccitee jiru kana hundayyuu akka ishiin dubbattu maaliif akka ishiin akkas goote akka ishiin dubbattu na amanaa guyyaa tokko fuudhee nan teechisa. Teechiseen viidiyoo kana waraabee sin biraan ga'a. Emanuun ayyaantu kabaja keef jedhee jaalala keef jedhee oolmaa keetiif jedhee viidiyoowwan kaleessa post godhe akka irratti immoo sooshaal miidiyaa irratti guuteera. Tiktaakii gubbaa, yuutuubii gubbaa, instaagiraamiin osoo nafin, feesbuukiin osoo nafin. Ayyaantudha baay'isee. Textishin na barreessitu osoo isinitti himee. I'm so sorry. Maal jettee akkaan jedhani? Osoo gubannu kofallaa jettee akkaan jedhani. Viidiyoowwan kaleessaa wajjin act goone wal hammannee sarpiraayizii sagantaa garagaraa kun waan salphaadha. Viidiyoo kanaa olii barbaaddu yoo ta'e viidiyoo baay'ee jira. Viidiyoo amanu sirriitti ulfaachuu danda'u baay'ee jiraachuu danda'a. Garuu sana hunda gochuun barbaadu. Ani kaleessa miira keessa galeera. Naman kaleessa wajjiniin jiraadhe naman kaleessa wajjiniin buruukoo waa'ee burii kootu jiraase abjuu baay'ee wajjin abjoodhe gaafa nama biraa wajjin argu it's nothing waan xiqqaadha kun viidiyoo akkasii galakkisuu jechuun waan salphaadha. React gochuun waan salphaadha. Kan hundayyuu kaleessa halkan sa'aatii 9tti kanan ka'ee viidiyoo sana waraabe. Halkan keessa sa'a 9tti kanan ka'ee viidiyoo sana waraabe miira keessa galee dogongoreera. Akkas gochuun irra turre ishii gaafachuun irra ture obsee waan kana tasgabbaa'uun irra ture. Garuu akkuma isheen sooshaal miidiyaatti baate anis maafan haaloon ba'an gara sooshaal miidiyaa jedheen gara sooshaal miidiyaa dhufe. Warroonni dachoo eessa turtee amma isheen kana hunda gochaa turtee eessa turtee akkam taate guys ani jireenyi koo baay'ee crowdedidha. Tokkoffaa hojiin qaba hojii mataa kootii hojiin ganama ba'ee galgala galuun qaba. Lammaffaa content creator nani TikTok irratti maal hojjedha malee sana irratti immoo fuunee wal bira jirru bar ani fi isheen wal fuunee wal bira jirru. Saniifiyyuu na duuba waan baay'ee gochuu dandeessi. Akkuma sirriitti immoo amma iccitii baay'ee dubbisuu barbaadu guys. Iccitiin baay'een ba'uun barbaachisaa taanaan immoo seedos sodaadhee miti ayyuus sodaadhee miti kabaja isaaniitiif jedhee oolmaa ishee kaleessitiif jedhee nan dhiisa waa baay'ee nan dhiisa. Amma garuu seedootti waa tokko himuun barbaada. Ilaa wanti baay'een obsa na fixachiisuu danda'a. Wanti baay'een obsa na fixachiisuu danda'a. Wanti baay'een na aarsuu danda'a. Wanti akka ayyaantuu cunqurfamuu ayyaantuu nageenya dhabuu ayyaantuu boo'uu ayyaantuu naman kaleessa jaaladhu waan taateef ayyaantuudhaaf kunuunsatu malaaf. Listen me seedoo dhagaye ayyaantuudhaaf kunuunsatu malaaf wanti akka kanaa mataa na dhukkubsu iccitii keessan akka baasu na goosisu tokko hin jiru kana raafee jechuudha. Ayyaantuudhaaf kabajan mala jiraadhu. Waan kaan yoo biyyi jaarsummaa qabaatte karaa jaarsummaa hin ta'e ni mari'anna.
yommuu waaqayyoon anaaf obsa akkuma amma naatti obsa naaf kennetu na dhiise anis sinan dhiisaa jireenya keessan jiraattu bor waanuma hin beeku har'atti garuu wanti isin jedhu anaan tasgabbeessee obsa koo naaf eegee na jiraachisuu wanti danda'u nagaa ayyaantuun nagaan jiraannan sooshaal miidiyaa irratti fidin Seydoo sitani maa dhagaye waa'ee ayyaantu waa'ee badii ayyaantu waa baay'een argaa ture guys waan argaan turre baran waan sooshaal miidiyaa irratti ayyaantuun ta'aa turte haati manaa koo ta'aa turte ani argaan turre amma reefun argaa jira eessa turte nan jedhina guys sinitti meeraan jireenyi koo jireenya crowded I'm a banker jireenya baankarii immoo hin beektu jireenya baankarii hin beektu guyyaa guutuu mana baankii hojjechaa oolaa jireenya crowded san keessa jiraachaa oolaa achi gaafa galu akkuma nama kamuu TikTok irratti content creator nani waan na barbaachisu TikTok irratti hojjedha jireenya mataa koo jira jireenya mataa koo jiraadha tasuma nagarre kanayyuu viidiyoo ishiin podcast gubbaatti qannoo podcast gubbaatti viidiyoo ishiin karaa TikTok ittiin beeynin waa'ee Seydoo gaafa ishiin haasoftu maal haasofte ayyaantuun jedhee search gochaa gara YouTube dhufi YouTube irratti argadhe malee wanti nani beeku tokko hin jiru ture naman jaaladhu immoo guys unexpectable wanta akkasii koo akkamitti unexpected godhaane inde osoo tarii magaalaa Adaamaa jiraatti haala jiraatte waan ta'e yookaan immoo iddoo jiraatutti ishee eeguun danda'a eessa turtee maal jechuu danda'a gara sooshaal miidiyaa irratti shoodhaa maal hojjettee sooshaal miidiyaa irratti guys maal jedhee waan akkasii barbaada akkamitti yaaddu sin eessa turte na biraan geenye viidiyoo ani immoo tokko yuutuubii fayyadamaan ture yuutuubii badaan fayyadamu ture ana akkamitti sin jedhee ragaa guys ammas iccitii nan baasina iccitii baay'eetu jira iccitii isaan nan baasina hundaafuu akkuma nama sin jedhe Seydoo anaaf si wanti walitti nu buusu tokko illee hin jiru maaliif jennaan ati ayyaantuun hiriyaa koo akka turte hin beektu eessatti beekta wanta ati beektu hin jiru ayyaantuun immoo waan gooteef si beeka gooteetta saniifuyyuu ammas ayyaantuudhaaf garaa qulqulluun qabaaf jaalala qulqulluun qabaaf waan ta'eef Seydoo waliin kan walitti nu buusu isa kanadha ayyaantuudhaaf kunuunsi mala kunuunsi isa viidiyoo fiddee isa ayyaantuu fuutee hiriyaa koo eksii koo fuutee as sooshaal miidiyaa irratti baastee reebu la guys kan waaqayyoon obsa naaf kenne garuu siniif haa kennu waaqayyoon obsa naaf kenne siniif haa kennu sooshaal miidiyaa gubbaa irratti fuudhee nama haadha manaa kee ishee kaleessa faana turte kan boru fabricha turte namni wayii fuudhee sooshaal miidiyaa gubbaatti baasee gaafa reebu gaafa ishee salphisu obsuun irra ture maal gochuun irra ture guys maal gochuun qaba ture natti maame annaa saniifuyyuu ani ayyaantuu waliin yoo danda'ame bilbilee fi bilbilaan waan ishiin jettu amma siffaanuun sinan qunnamsisa amma bilbilee fi waan ishiin jettu yoo bilbilaan akkas ta'e nan bilbilaaf yemma qaamanis argadhee nan dubbisa yoo toleettee dhiyaate ta'e kan kanarraa fi garuu Seydoon Yemen immoo maal deeme jedhan kan hundayyuu irra nagaan tokko akkamitti iskiriiptii fiilmii beektu miti fiilmii kutaa tokkoffaa kutaa lammaffaa kutaa sadaffaa akkasitan taa'ee ilaalaa oole baay'ee hojii hafeen irra hojii hafeen mana oolee viidiyoo guutuu ilaala ture kutaa tokkoffaa irraa kaasee kutaa lammaffaa kutaa sadaffaa kutaa afuraffaa hojii hafee boqonnaa guutee saniifuu ani wanti dhufee haa dhufu wait isa amma waa baay'ee dubbachuun barbaadu kanarra waa baay'ee dubbachuun barbaadu ayyuun hiriyaa koo turte evidensii guutuun qaba evidensii guutuun qaba ara guys kana amanu sirriitti dhufaatina ani rakkina fammasuun qabu rakkina followersiin qabu rakkina subscribing qabu TikTok irraa yoo xiqqaate followersiin 200,000 fi isaa waliin qaba
sanuma kanatti convert godhee entertain waan biraa entertain gochuufan gara YouTube kana dhufi YouTube kana baradhe malee social live ko gara YouTube kana fidee tasuma yeegne rakkina maatuun qabu seedoo rakkina qabu ne san beeku ayyaan turjaa ko turte na jeste yookaan immoo nama ko jeste yookaan immoo badii guddaa tiree kana biraa deemte na jaalatteetti jaaladheera samwaat wajin turreerra waawee wajin dabarsineerra geeddaramuu waan jiruudha wanti wayishii geeddaree deemteetti san hundammoo kanan dhageeyyamadha. Kanaafuu wanti anaa fi seedoo walitti buusu kunuunsa dhabuu ayyaantu reebamuu ayyaantu aarii ayyaantu arguu ija kootiin hin barbaadu. Seedoo kanaaf qophaa'e kanaaf of qopheessi kanaan of qopheessi fixeera. Page kana ammas akkuma kaleessa guyyaa tokkotti subscribe kuma tokko fi 300 geessan arras immoo video kana copy link godha subscribe godha mana kana subscribe godhaati raajii musni fida hojii dhuma raajii musni fida takka maqaan koo badee takka maqaan seedoo badee takka maqaan ayyuu badee maqaan riyaa koo takka badee guys subscribe godha mana kana subscribe godhaadha. Amma kana ayyuun famous hidhee moo tasuma yaadeen beeku amma kana famous ta'uu ishee yaadeen beeku qubayyuun qabu ture kan inni biraan immoo isin video fuutanii takka Facebook gubbaa takka TikTok gubbaa takka YouTube irratti reaction inde guys ayyaantu nama kana famous turte ani quban qabu bara ammas immoo video kana copy link godhaadha share godhaaf ijoolette seedoo biraan naagaadha ayyuu biraan naagaadha bilbila naa kaasan jirtu seedoo na dubbisan jiru text godhee fi karaa keessa na dubbisan jiru arganiiti haa ta'u ina garree haa ta'u ani waan asin dhiisu miti akkasitti waaqayyoo qofti obsa sanaaf haa kennu malee waan asin dhiisu miti. Maal gootu mana kana subscribe godhaa YouTube kana subscribe godhaadha yoo toleen tolaan ta'uu didu immoo lolaan wanta sirriitu jira tokko du'ee tokkoon taa'uu wal gaggalaafata taate akka jechuu sanadha dubbiin akkasidha. Ani ayyaantu si dhiiseera bakka jireenya kee jiraadhu si gammachitanan gammade jiraadhu garuu social media kanarratti si'ii boo'u si'ii reebamuu si'ii dhidhiitamuu arguun barbaadu. Kan ammoo si qofaaf osoo hin taane seedootti himaa jira seedoo ayyaantuudhaaf kunuunsatu malaafi lismi sanan taane taanan garuu ana qofa ana waliin walitti buuta face to face sodaan qabu irra qabaan qabu direct listim anis inni seera jiraadha jireenya keessan iccitii keessan baasuun barbaadu garuu deddeebitee ayyaantu social media kanarratti qaanessita reebda arrabsita waan ayyaantuudhaaf bakka kunuunsatu malaafi kunuunsiteen jiraachisu taanani jireenya keessan jiiseera gaafa sangeenya wala garra waan ta'eef akkasidha. Mana kana subscribe godha share godhaatti subscribe mana kana dafaatti guddisa walitti deebitu kutaa lammaffaasaa walitti deebina kutaa lammaffaasaa immoo akkamitti akka walitti deebinu komentii irratti barreessaa komentii keessa ilaalee maal tokko ishiidhaaf malu maaltu jira kanaaf akka malu maal immoo akkana gorsitan komentii irratti kaa'ati walitti deebina horaa bulaa deebana fayyaa ta'a nageenya dhabina bye bye.